Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanaan booda namoonni chaanaalii YouTube keessan copyright strike YouTube isinirratti lakkoofsisee jiru. Copyright strike sana yoo tokko qabaattanis lama qabaattanis ofirraa balleessuun ni danda'ama. Kanaan booda sodaan tokkittiin hin jiru. Kan waliin ilaalutaa haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Yeroo gara barnoota keenyaatti seennu kan nuti fayyadamnu Google Chrome dha. Bilbila kee yoo ol dhaabe desktop site yeroon godhu waan barreeffamni xixiqqaatee hin mul'anneef Chrome irraa YouTube irra seenna. Sanaan booda tuqaa sadan tuqnee yeroo mara desktop site gochuu dagachuu hin qabnu. YouTube Studio Google Chrome irraa deemnee fayyadamuuf. Kanaaf bilbila kiyya gadi ciibseen isinitti agarsiisa waan barreeffamni xixiqqaatuuf erga asirra seennee booda profaayilii keenya irra tuqnee gara YouTube Studio Google Chrome irraati kan nuti deemnu. Copyright kanaan booda namoonni copyrightiin isinirratti lakkaa'amee jiru haala salphaa ta'een ofirraa balleessitanii akka YouTube haaraa godhachuu dandeessu. Copyright YouTubein carraa tokko qofa qabda. Kanaan booda fayyadamna. Kanaan booda viidiyoo nama maxxansinaan chaanaaliin keessatti cufama wanni jedhu hin jiru jechuudha. Namoonni copyright strike tokko lama qabdan daftanii ofirraa haquu qabdu 00 tti deebi'uu qabdu jechuudha daftanii. Google Chrome keenyarraa erga gara YouTube Studio Google Chrome jiru erga deemnee booda namoonni copyright strike qabdan fuula durarratti carraa sadii nu kenna YouTubein active copyright strike nuun jedhee jechuudha. Amma chaanaaliin kun copyright strike tokko qaba. Sadii keessaa carraa sadan kenname keessaa tokko qabaa jechuudha namni kun. Kana jechuun kanaan booda badii sadaffaa yeroo lama balleessinaan itti cufama. Maal goona active copyright strike ka jedhu kanarra tuqnee deemnee waliin sirreessina. Namoonni hundinuu bakka kanaa namoonni qabdan irra tuqtu. Yeroo irra tuqnu haala kanaan nuu fida. Copyright lama qabda yookaan tokko qabda nuun jedhee haala kanaan nuu fida yeroo nuti irra tuqnu. Haala kamiin balleessuu dandeenya. Amma viidiyoon copyright ta'e kun video kana copyright strike ta'e video sana jala balleessee jira taphachiisuu hin dandeessu. Videoon sun copyright strike irratti lakkoofsisee jira. Copyright school waan jedhutu bakka sanarra jira. Copyright school jedha bakki isin argitan kun. Duuba isaatti attend copyright school for your strike to expire. Sirraa kaasuuf yookaan copyrighting expire ta'uuf copyright schoolii seeni jedha. Copyright school ka jedhu kanarra tuqnee copyright schoolii seennee waliin guunnee ofirraa haqnee waliin ilaalla. Yeroo nuti copyright school irra seennu gaaffii 3-4 nu gaafata bakka kanarratti. Sirriitti qalbeeffachuu qabdu asirratti. Lakkoofsa 1 2 3 jedhee true false nu kenna gaaffiif deebiidha. Gaaffii kana sirriitti deebisuu qabna. Gaaffii kana deebisuuf waliin deebifnee ilaalla. Karaa salphaa ta'een isinitti agarsiisa. Namoonni chaanaaliin keessan copyright isinirratti ta'ee jiru haala salphaa ta'een ofirraa kaasuu dandeessu jechuudha. So gaaffii lakkoofsa tokko is it fine to use someone else content as long as appear on YouTube jedha false ta'uu qaba. Gaaffii lakkoofsa tokko jechuudha. Viidiyoo nama biraa nama YouTube viidiyoon isaa viidiyoo irra gadhiifamee download godhatanii gadhiisuun sirriidha jedha. Sirrii miti kijiba jenne false guunnee irra dabarfanna. Deleting a video gaaffii lammaffaa that was removed for copyright will get rid of the associated copyright section. Kunillee wrongii ta'uu qaba. Gaaffiin kuni gaaffii aynata adda addaa isin gaafachuutu mala. Dhuma irratti isinitti agarsiisa jechuudha. Dhuma irratti gaaffii kana deebii isaa eessaa akka isin fiddan YouTubein lafa kaa'ee jira. Dhuma irratti yoo gaaffiin kun gaaffilee inni na gaafateen adda tahee jechuudha. Gaaffii inni na gaafateen adda yoo tahee dirqama copyright schoolii gaaffiif deebii isaa dhuma irratti daawwachuu qabdu. Wanni kun osoma chaanaaliin keessan copyright strike hin qabne jechuudha. Gara fuulduraatti yoo isinitti dhufe waan isin sodaachisuuf hin qabu ofirraa dhorkuu dandeessu jechuudha. Kunillee viidiyoo osoon nama san hin eeyyamsiifatin viidiyoo nama osoon abbaa san hin eeyyamsiifatin gadhiisuu ni dandeenya jedha. Kanaafuu kunillee sobaa gadhiisuu hin dandeenyu jennaan jechuudha. Gaaffii 4 na gaafate. Gaaffii 4 kana keessa sadan isaa soba guuteen jira. Kun immoo copyright infringement is a serious offense and violence of the law may have significant consequences. Kun dhugaadha seera YouTube ti seera copyright ti. Kanaafuu dhugaan jedhaan jechuudha. Gaaffii 4ffaatiif. So gaaffiin isaa yoo kanaan adda ta'e dhuma irratti dirqama daawwachuu qabdu. Guyyaa tokko waan isin rifachiisuuf hin qabu jechuudha. Tokkoon viidiyoo
gaaffii inni nu gaafateef jechuudha. True false adda addaa isinii fiduun mala. Yeroo baay'ee gaaffii arfan kana gaafata. Ka tokkoffaa soba jedhee, kan lammaffaa soba guuteen jira. Sanaan booda ni ilaallanna deebiin keenya sirrii ta'uusaaf dhiisuusaa jechuudha. Yoo dogoggora guunnee nurraan kaasu. Ka arfaffaas akkasuma dhugaa jedheen jira. Gaaffiin keessan kanaan wal fakkaannaan kanuma guuttu jechuudha. Sanaan booda check answer. Deebii kiyya check naa godhi. Wanni guute dhugaa ta'uuf dhiisu. Correct naan jedhee amma. You have successfully completed copyright school. Barumsa copyright school copyright xumurtee jirta. Danii tuquudhaan dura yoo feene correct ka jedhu deebiin keenya hundinuu sirrii ta'uu isaa ilaallanna. Magariisaan jala isaatti dhugaadha, correctidha, deebii sirrii deebiftee waan jedhu naa kennee jira. Sanaan boodan dan ka jedhu tuqa jechuudha. Gaaffii arfanuu sirriitti deebiftee jirta nuun jedhee jira, correctidha, danii kana tuqna. Danii tuqnee yeroo gara fuulduraatti deemnu there are no copyright strike on your channel. Chaanaliin kan kee qulqulluudha, copyright strikein sirra hin jiru nuun jedha. Feenu X tuqnee gara dashboardii keenyatti deebinee ilaallaa jechuudha. Amma gara dashboardii keenyaa yeroo deemnu bakki sila copyright strike jedhu dhufee viidiyoon qulqulluun bakka sana taahee jira jechuudha. Amma copyright strike irra natsaadha, qulqulluudha. Chaanaliin keenya jechuudha. Chaanaliin keenya qulqulluudha. Waa tokkitti strike wanni jedhamu nurra hin jiru. Sila carraan lama qofa nu hafee ture, sadii nu kenna YouTubein chaanalii keenya nurratti cufuudhaaf qulqulleeffannee jirra jechuudha. Haala salphaa ta'een haala kanaan copyright nurratti kahamee yookaan dogoggoraan viidiyoo namaa gadhiifnee yoo badii akkasii balleessine salphaatti haala kanaan ofirraa qulqulleessina. Refresh goona al tokko yeroo X tuqnu bakka strikein sun ni jira hammallee waan jedhu fide ka. Kanaafuu keessaa baanee itti deebinaa yookaan refresh goona waan staakii achirratti ta'eef akkas godha. Sanaan booda fidee viidiyoo bakka sana nuuf buusaa jechuudha. Amma asirratti copyright viidiyoo keessas gallee strikein jiraachuu, claimin jiraachuu ilaalla. Salphaatti wanni hundinuu qulqulluudha, sirraahee jira jechuudha. Wanni guddaan isin asirratti beekuu qabdan copyright strike kana kan isin yaadattanii ofirraa haquu qabdan bultii 90 keessatti. Erga inni bultii 90 chaanalii keenya irra taahee booda malee callifnee har'a copyrightiin nutti dhufee har'a ofirraa haquu hin dandeenyu. Copyrightiin sun bultii 90 keessatti copyrightiin nama kamiyyuu expired ta'a. Yeroo inni bultii 90 booda namoonni baadhattanii teessan osoo inni kan biraa isinitti hin dabalin yookaan dogoggora biraa hin uumin daftanii chaanalii keessan qulqulleessuu qabdu jechuudha. Bultii 90 keessatti erga inni bultii 90 gahee achuma taara taanaan kan biraa isinitti daamnaa waan isinitti dabaluuf daftanii ofirraa akkasitti haqxuu jechuudha. Copyright school attendii gootanii haala kanaan kan isin ofirraa haquu dandeessan salphaatti. Akkasuma gaaffiin isinii kenname yoo adda ta'e Chrome keessan irratti barreeffattu, Chrome keessan irratti barreessitanii yookaan internet browserii gubbaa irratti YouTube copyright question and answer jettanii searchii godhattu. YouTube copyright question and answer jettanii searchii godhattu. Inni nu isiniif fida. YouTube copyright question and answer jettanii yeroo searchii gootanu haala kanaan jechuudha. Gara website isin geessa. Website sanarra kan blogsiti kan isin barbaadu qabdanii achirra deemtanii kan gaaffii isaatiif deebii sirrii kennu. Kunoo bakka kanatti mallattoo kalara orange kanaan yookaan burtukaanaa kanaan ka jiru irra tuqattu. Yeroo irra tuqannee gaaffii fi deebii nuuf fidaa jechuudha. Mata dureen isaas kanumanuu searchii godhannee achi jalatti gaaffii deebii jedhee jira achi jalaa jechuudha. Gaaffii YouTubein isin gaafatu gaaffilee kana keessaa adda isin gaafachuu hin danda'u. Gaaffii as jiran keessaa kan fedhe isin gaafata. Wal fakkeessaa isin gaaffii inni jira deebii, gaaffii inni jira deebii. Kanaan wal fakkeessaa gaaffiin isin gaafate keessa barbaada deebii isaa deebiftu jechuudha. Asirraa argachuu dandeessu. Haala kanaan copyright strike of jala balleessuu dandeessu, of jala haquu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.